hidhi guddicha haaromsa Itoophiyaa mallattoo birmadummaa Itoophiyaa fi tokkummaa sabaa fi sablammoota biyyattiitii jedhan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoom. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaa waancaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa simachuun sosochii galii walitti qabu guyyoota lamaaf taasisaa ture xumuruun waancicha bulchiinsa magaalaa Mojoof dabarsee kenne. Sirni walharkaa fuudhiinsaa kun magaalaa Maqiitti kan raawwate yoo ta'u hoggansa godinichaa fi aanaalee godinichaa dabalatee bakka qaamoleen hawaasaa garagaraa argamanitti taasifame. Kantiibaan magaalaa Maqii Injiinar Dilboo Urgeessaam hidhi guddichi Itoophiyaa kutannoo gaggeessaa fi lammiilee biyyattiitiin xumurarra gahuu himuun yoo gamtoomne hojjenne injifannoon hidha guddichaan eegalameem itti fufee hiyyummaa seenaa taasisaa jedhan. Akka biyya keenyatti Itoophiyaadhaaf haaromsa guddaa kan ta'e hiyyummaa Itoophiyaadhaa seenaa taasisuudhaaf harka xiiqiin gamtaa'ee siidaa dhalootaaf kaa'e yeroo dheeraa harkifachaa ture hooggantoota jijjiiramaatiin hojiin ijaarsa isaa saffisa ajaa'ibaatiin yeroo qabamee fi olitti qulqullinaa fi saffisaan xumuramee tajaajilaaf yeroo banaa itti ta'u waan ta'eef nutis ilmaan Oromoo Oromiyaa ijaarree Itoophiyaa utubnee gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina gaafa jennu jechaan qofa osoo hin taane hojii hojjenne kan dhaabbate kan du'e lafaa kaafne lubbuu itti horree har'a xumurree Itoophiyaa miti addunyaan yeroo itti ajandaa taasifatteedha. Kanaa olitti injifannoon hin jiru. Yoo ijaaramne yoo qindoo waa hunda milkeessuu akka dandeenyu agarsiiftuu guddaadha. Bulchaan godinichaa obbo Abbaabbuu Waaqoom hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa mallattoo birmadummaa Itoophiyaa fi tokkummaa sabaa fi sablammoota biyyattiitii jedhaniitii jiru. Dhaloonni adda jiru kun maal hojjetee dhaloota itti aanu dabarse isa jedhu keessaa hidha laga Abbayyaa ashaaraa guddaadhaatii fi seenaa guddaa dalagamedha. Hidhaan kun ashaaraa nama hundaati, mallattoo tokkummaati, mallattoo jaalalaati, mallattoo biyyummaati. Maaliif qaamni biyya kana Itoophiyaa ta'e as keessatti hirmaatanii jiru. Mindaa keenya guutuu hirmaataa turreera. Yeroo adda addaatiin boondinaan hirmaataa turre jira. Namni as keessaa haqa qabne hin jiru. Kanaaf siidaa keenyadha, siidaa tokkummaa keenyaati. Hidhichi akka galma hin geenyeef kallattii hedduun otoo itti duulamuun kutannoo mootummaa jijjiiramaa fi uummata biyyichaan xumuraaf qaqqabu kan ibsan obbo Abbaabbuun sosochii kutaaleen hawaasaa qaamoleen nageenyaa fi hooggansi sadarkaan jiru taasisaniif galateeffataniiti jiru. Deeggarsi kun uummanni keenyaa fi miseensi poolisii keenyaa tumsa godhee bakka ga'e gumaacha godhee kabajaa kanaan gaggeessaa jira. Kun immoo miseensa poolisii keenya biratti miira addaa qaba. Miseensi keenya karaa biraatiin nageenya biyyaa eegsisuu jedheetti, uummata kana eegsisuu jedheetti, olaantummaa seeraa eegsisuu jedheetti guyyaadhaan aarsaa lubbuu gabbaraa oola. Har'a immoo hidha laga Abbayyaatiif qarshii xiqqoo argatu sanarraa tumsa godhee ashaaraa isaaniis kaawwataa jira. Aanaaleen godinichaa sosochii galii walitti qabuu keessatti gahee ofii bahachaa turanis hirmaannaa hawaasaa cimsuun hanga xumuraatti kutannoon kan hojjetan ta'uu dubbataniitii jiru. Haaromsi laga Abbayyaa hojiiwwan bal'aadhaa waggoottan dabarsine keessatti ashaaraa keenya kan kaa'atu turre. Bara kanas akkuma muummichi ministeeraa keenya jedhan fulbaana kan eebbifamu ta'a. San duratti nuti akkuma kaleessa xiiqidhaan qabeenya qabnuun humna qabnuun gahee keenya ba'aa turre. Bara kanas nutis akka aanaa keenyatti uummata aanaa lumee bakka hirmaachifne karaa guutuu ta'een guyyaa irraa kana boondii garagaraati kan bitaatis jirru. Akkuma agartan bara kana karoorri nuu kenname naannoo 1.5dhaan nuti garuu hanga ammaatti hanga sa'aatii kanatti miliyoona 3 kan sassaabnee ta'uu isaati. Akka kootti baay'ee waan baay'ee natti dhagahame jechuudha. Biyyoonni adda addaa hidhaa mootummaan jalqabe kana keessaan keetii mootummaan jijjiiramaa kun yeroo itti dhufu kana qaamoliin adda addaa gufachiisuudhaaf waa baay'ee mootummaan keenya kanas gufuu kanallee osoo hin gufatiin tokko nageenya isaa Itoophiyaan akka Itoophiyaatti Oromiyaa keessattis rakkoo jirullee tasgabbeessuuf mootummaan keenya hidhatee ka'ee hadha sagantaan kun dhufuudhaaf an akka kootti baay'ee natti dhagahame jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Mojoos waancichaa simachuun ofitti fudhateetii jira.